Oduun tarreessanii qabadhee dhufe maakii Oromoo. Maakii yeroo kaan raachuu jecha yeroo kaan uummanni Oromoo shugguxiitiyyaa maakiitiyyaa bareeddutiyyaa namoonni yeroo tokko yeroo ol fuudhanii mataarra isin kaan isin immoo gadi buuftanii lafa of keettan jechuudha. Maakii yeroo ammaa kanatti maal hojjetaa jirti? Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Kun jirtu naga keessanii fi keessanii viidiyoon irra qabannee walitti deebine. Maakiin maalirra jirti? Maakiin hojii akkamii hojjetaa jirti? Gaafa namni shugguxiitiyyaa maakiitiyyaa bareeddutiyyaa jedhu isin eessa of fidde? Matarra gisee uummanni of isii kaa'e lafatti of gadi deebifte jechuudha. Obboleen kiyya maakiin hojii isii keessatti maal hojjetaa jirti? Maakiin yeroo ammaa kana gisee ijoolleen kiristaanaa amantaa qabatanii amantaa ofii hordofaa jiran isiin immoo rifeensa isii baaftee qullaa deemtee morma maal jechuun sirbuun haa sirbitu ishee. Rifeensi maaliif osoo barbaachise? Ati bara obboleettiitiyya intala musliimaati waan fedhallee ta'u yoo namni shugguxiitiyyaa miti jedhe waan fedhesi godhe asirra kaati maalis sadarkaa keef gadi buufte. Dubartii jechuun yeroo hajjabatte yeroo surree uffachuun isirra intala musliimaa takkarraa surree uffachuun hin barbaachisu. Rifeensa mul'isuun hin barbaachisu. Kana asin dura yeroo sirba kee irratti illee abummaas waan kana dubbatee jira jechuudha. Obboleettiitiyyaa maakii Oromoo kabaja uummanni isii qabu kana lafatti gadi hin dubbuusin. Mucaa tokkotu maal jedhe sanitti fakkaata. Maakii jedhe. Raachuun har'a qullaa surreen si dhaabe boru qullaa si dhaaba jedhe. Wallaahi laziim oolee otoo hin buliin maakii rifeensa qullaa baatee sargeen akka ta'e hin beeku rifeensa qullaa baatee banirratti sirbite jechuudha. Faayidaan ati argattu rifeensa kee kana ofirraa baafte surree kana yoo diratte mee wanti ati argattu maali? Uummanni kanaaf si jaalatamoo kanaaf si jibba? Jaalanni yeroo rifeensa kee buufte mataan kee hin bareedaa, mataan kee akkasii baraati hin bareedda. Ara bareedumsaan qilleeliti hanga feete bareedi. Ilaa uummanni adillee gurraachillee fokkatallee bareedallee boolluma takkadha kan dagatiin. Har'a rifeensa kee baaftee gara suttaalaa gara noottaalaa kunis irraan barbaachisa. Ati ilmoo musliimaa takka yeroo ijoolleen amantaatti dhufanii amantaa qabatanii shahaadaa qabatanii hijaaba isaanii hajjabatanii bareedanii deeman. Ati yeroo mataa kee garas mee faayidaan kee maali? Wannumti inni sii buusee jira. Nuti fakkeenyaaf amma salbaaja uffanna. Ati garuu surree uffattee deemte. Warqi irraan caalu uffadhu. Wallaahi waan akkasiin dabalu. Gasii dabalu namummaa kee aqlummaa keetii fi isa hajjabattee isa qaama keessatti tarattee isa rabbii kee kadhatte. Ishi giseen godhee tiktookii irratti biliyoon illee si haa daawwatan. Tiiriyeen inni si haa daawwatan. Maaltu hijaaba si buusisiise? Maaltu surree si uffachiise? Maali yoo sattaratte? Obboleettiitii otoo namni si jaalatu akkas hin ta'in. Bareedumsi ammaa kun hin dhuma. Garuu boru maal taanadha? Boruuf yaaduu qabna har'aaf miti. Har'a akka feetetti sirriidha amma akka feetetti jirtaa miti. Dantaa namaa qabaattu. Otoo dantaa qabaatte abummaa asii dantaa qabaatte. Hin sirbiin gaafa siin jedhan. Hin sirbiin maakii gaafa siin jedhan. Gaafsan ishee sirba siiste. Maaltu surreen si deemsise? Surreen deemte. Maaltu rifeensa si buusisiise? Wallaahi namni tokko dubartiin takka yeroo kabaja kennaniif kabajan jechuudha. Sababni illee wallaahi baay'ee tokko kan nama ajaa'ibu. Namni tokko yeroo kabajanii jaalala usii qabata. Raachuun nama fakkeenyaaf raachuun ati geema wajjin taphattu yeroo fi malee si jaala akka atis ni beekta kana. Abbaa jireenyati, abbaa ilmaati, jireenya ofii oofata. Siifi atiif raachuun immoo ka inni dhiira. Otoo ilmu musliimaa tokko kan ta'u ta'e inni dhiira. Inni uffata baafadhu siin jedhe. Otoo ati sattarattee si jaalata. Isuma dhugaa maaliif amantii kana waan hin beekani bari. Ijoolleen kiristaanaa wallaahi naziin hin beekani. Maaliif hin beekani? Akkuma nuyi waa'ee isaanii beeknu isaanillee waa'ee keenya beekan jechuudha.
mucaa tokkotu maal jedhe obboleen kiyya akkanuma turre waliin haasofna hiriyam jechuun karaa amantaatiin hin gaafadhe bakka waa'ee amantaa kana na gaafate allee mee dubartii akkamii feetaa garuu amantaan isaa amantaa biraatti kiristaana mee dubartii akkamii feetaa jennee gaafadhe ufumaa kiyya gaafadhe wallaahi nazii maal jedhe isin fakkaate obboleen kiyya ani jedhe amantaan kiyyas kiristaana ta'u garuu haati manaa kiyya suni kan uffanni isii lafa ga'u kan fuula hijaaba akkatti godhattu baay'ee jala dubartii akkasii barbaadaa jedhe maaliif jedhe abbaa fedhee yoo ta'e hin callisa malee ijoolleen kiristaanallee dubartii isaanii fuudhanii gadi baatee akka surreen deemtu akka harma isii mul'iftu akka rifeensi isii mul'iftu hin fedhan garuu isaan otoo beekan callisan otoo beekan ijoolleen dhiiraa hin beekan ka dubarallee hin beekan fakkeenyaaf mana amantaa tokko yeroo deeman ijoolleen ortodoksii yeroo beeta kiristaana deeman uffata isaanii akkas adii uffatu maaliif hiree kadhannaa bakka dhaqan saniif jechuudha hamma tokko rifeensi isaanillee hin olfatu hamma tokko maakiin immoo akka raachuun immoo kanaaf sin jaalatu raachuu dhiisa ammaan fedhe kanaaf sin jaalatu kuni jaalala sin dabala kuni jibbaa sin dabala obboleettii tiyya maakii ooroo karaan adirra jirtu sirree miti deebii karaa keetitti hajjabadhu humna sirraan dhalatan nuti mana arabaa keessa dalenne nuti salbaa uffannee uffata gogaa uffannee jiraanna garuu ati otoo akka feetetti kafeeti uffachuu dandeettu kan namni si dirqu hin jiru jechuuf sin jedhe namni si dirqu hin jira hin jiru waan feete uffatte kanaaf obboleettii tiyya uffata kee uffadhu hijaaba kee jajjabadhu yoo san bareetta har'a mataa kee jijjiirteef waan feete godhatteef wallahi namni rabbiin si haa jaalatu namni si hin jaalate namaa si hin godhu jaalalti namaa si hin godhu hin bareedda kasi hin jedhu sun soba akka ati duuka jettu laalaa hin bareedda si hin jedha malee jaalate hin jedhu inni muslimaa ka hin bareedda si hin jedhu sunillee sifattanuu si hin jedha malee si jaalatee si hin jedhu fakkeenyaaf mucaan siltee sun Muhammad tagoodimu Muhammadee nuti mucaan sun nama amantaa hordofuudha nama waan hunda beeku garuu sobee hin bareedda mataan kee hin bareedda si hin jedha hin dogongoriin obboleettii dogongorte karaa kanarra deebi mataa kee jabadhu hammuma beeku si gorsuu dhufe obboleen kiyya viidiyoo kana asuma irratti dhaaba wanna kana dubbadde namni takka lama yoo dhagee faayidaa irraa argata meeqa kamtu jira kan duuba isii ilaalee yookiin hijaaba buufatuuf deemu kuni sirrii miti karaa keenyatti haa deebinu isinin jechuu barbaada viidiyoo kana isinitti dheeresse dhiifama wajjin viidiyoo kiyya laayikii share sabskiraayib godhaa na jajjabeessaa isinin jechuu adda isinin jedha nagaan naa tura assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh